Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Dhiifamaaf tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa hanga isaa kaatti kan nu eegee sa'aatii kanas immoo eebbisee qulqulluu kan ta'e sagalee isaa kan itti barannu taasisee kan nuuf kenne qulqulluu kan ta'e maqaan isaa yeroo hundumaa guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi haadholii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo kallattiidhaan asirratti TikTok irratti laayivii kana hordofaa kan jirtan akkasumas immoo karaa yuutuubiidhaa fi teelegiraamii waatsaappii warreen dhaggeeffatan hundumti keessan barumsa walqabataa dubbii Kiristoos kan jedhu galgala yeroo hundumaa laayiviidhaan kan darbu TikTok irratti jechaadha. Qabannee dhiyaanneetu jirra. Kutaawwan darban kutaawwan 5 duraa duubaan barannee akka turre ni yaadattu. Kutaawwan 5 keessatti Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyoo waaqummaa isaa iccita Sillaasee keessatti kan jedhuun ilaalle. Erga sanaa boodas immoo ilmi Waaqayyoo kun abbaadhaaf hafuura qulqulluu wajjirraan waaqa guutuu ta'e kan jiru walqixxummaadhaan kan jiraatu maaliif nama ta'e kan jedhuudhaaf qabxii tokko dhala namaa kabaja ergamootaa irraatii gadi bu'ee gara kabajaa bineeldotaatti gadi dhufe kabaja asii kaasuudhaan gara kabaja isaa duraatti deebisuudhaaf dhala namaa fooniif lubbuudhaan fayyisuudhaaf dhufee jenneerra. Guyyaa har'aa kutaa jeffaadhaan kan barannu fayyina dhala namaadhaaf ilmi Waaqayyoo nama ta'uun sirriima barbaachisaadha. Maaliifidha Waaqayyoo nama ta'ee nama fayyisuun kan barbaachiseefi. Achumatti yeroo Addaam gaabbii galu kottu Addaam gara teessoo keetti deebi'i. Kottu gara kabaja keetti gara mucummaa Sillaaseetti gara gannataatti deebi'i. Maaliif hin jenne? Ganaa kana hundumaa naanna'ee ganaa waggoonni kun lakkaa'amanii nama ta'ee dhalachuudhaan deebi'ee waggoota kana barsiisuudhaan erga sanaa boodas immoo fannoo irratti beenyaa sana hundumaa kaffalee dhala namaa fayyisuun kun hundumtu maaliif barbaachisa? Dhugumaan barbaachisa moo maaliifidha Waaqayyo kana hundumaa kan deemeef kan jedhu kan barannudha kan ta'u chaala guyyaarraa. Egaan barumsa keenya dursinee akkuma jalqabneen Addaam yeroo gaabbii galetti Waaqayyo Addaamiin maal jedhee ture? Guyyoonni 5 walakkaan yeroo xumuraman dhufee dhala kee irraa dhaladheen si fayyisaa jechuudhaan waadaa kana isaaf gale. Waadaa kana galeeraa fi Addaamis waadaa kana kabajuudhaan fudhateetu kana hundumaa eegaa ture jechuudha. Haa ta'u malee Waaqayyoo waaqa amma ta'etti wanta hundumaa uumee balleessuu, hojjechuu, raawwachuu akka barbaadetti wanta hundumaa gochuu kan danda'u waaqa hundumaa ta'e osoo jiruu maaliifidha? Dhufee gana dhala isaarraatu dhalatee Addaamiin kan fayyisu kun maaliif barbaachisa kan jedhu tarii obbolaawwan tokko gaaffiiwwan kaasuu danda'u. Waaqayyo hunduma hin danda'a yoo ta'e, waaqadha yoo ta'e, hunduma gochuu danda'a yoo ta'e maaliifidha achumatti Addaam kottu beqqaasiif dhiifameera. Gara gannataatti gali maaliif hin jenne kan jedhu gaaffiiwwan kana barumsa kanaan sirriitti deebisaa keenya dabarraachuudha. Deebiin kanadha. Waaqayyo wanta hundumaa gochuu danda'a yoo jenne eeyyen ni danda'a. Waaqayyo wanta barbaade gochuu danda'a. Addunyaa kana haala barbaadeen hojjeteera. Deebisees immoo haala barbaadeen bakka hin jirretti ni dabarsa booda. Diiyaabiloosiin isaa ta'uu dhala namaas balleessuu danda'a, uumama biraa bakka buusuu danda'a, wanta barbaade gochuu danda'a. Dhala namaas immoo akkuma inni kufeen Addaamiin bakka sanaa kaasee gara gannataatti galchuu ni danda'a. Garuu Waaqayyoo wantoota raawwatu hundumaa danda'ee qofaadhaaf kan raawwatu miti. Ittiyyuu inni kan raawwatu wantoota inni raawwatu kallattii amaloota isaa waliin wal simataniin kan raawwatudha. Kanadha Waaqayyo kan raawwatu. Kallattii amaloota isaa duukarra wal simatuudhaan malee waa tokko gochuu danda'e qofaadhaaf Waaqni keenya kan raawwatu miti. Amaloonni Waaqayyo isaan kamidha? Amala kan wajjirraa wal simachuu qaba kan jedhu
Waaqayyoo amaloota baay'ee qaba. Amaloota Waaqayyoo jennee barumsa dubbii amantaadhaan waan darban tarreessineerra. Amaloowwan sun Waaqayyoo matuma isaatii dhala namaadhaaf kan inni of ibsedha. Egaan amaloonni Waaqayyoo baay'een haa jiraatan malee barumsa amma barachaa jirru kan duukaa kan wal qabatu amaloota sadii kaasuudhaan dhuguma akkamitti Waaqayyo wanta Addaamiin waadaa isaaf gale kana dhugaa kan taasisu amaloonni isaa kun sadan dhugumatti ni agarsiisu. Kan jalqabaa Waaqayyo maalidhaa? Abbaa murtii dhugaa kan laatudha. Waaqayyo amalummaa isaadhaan murtii dhugaa kan laatudha. Akkasumas Waaqayyo abbaa dhiifamaati. Nama dhiifama gaafatuun Waaqayyoon eenyuyyuu yeroo barbaadetti dhiifama yoo gaafate tarii ati yeroo waan darbee bara sana kana raawwatteettaa. Bara kana dheengadda kana raawwatteettaa kaleessa cubbuu akkasii raawwatte waan ta'eef siif dhiifamni hin ta'u hin jedhu Waaqayyo. Eenyumaafuu uumama isaa kan ta'e dhala namaadhaaf amantaa qabaatu haa dhiisu gara Waaqayyootti deebi'ee dhiifama yookiin ni kadhate Waaqayyo abbaa dhiifamaati. Akkasumas Waaqayyo abbaa dhugaati. Wanta inni dubbatu hundumtuu dhugaadha, soba hin qabu. Waaqayyo waa tokko dubbateera yoo ta'e dubbii isaa summaadha dhugaadha jechuudha. Abbaan sobaa diiyaabiloosidha. Abbaan dhugaa immoo eenyudha? Waaqayyodha. Kanaafuu amaloowwan sadan kun amaloota Waaqayyooti. Mee kaa duukaa wal qabne haa ilaallu. Waaqayyo Addaamiin osoo nama hin ta'in guyyuma sana osoo fayyisa ta'eetu maaltu raawwata? Maal ta'uu danda'a ture? Jalqaba Waaqayyo guyyuma sana raawwachuu fayyisuu danda'a kan jedhudhaa fi eeyyee ni danda'aadha. Ni danda'a. Guyyuma sana Waaqayyo Addaamiin gara gannataatti deebisuu danda'a. Gocha akkasii kana Waaqayyo raawwateera osoo ta'eetu amaloota Waaqayyoo wal tarreessine kan sadan duukaa gaafa wal bira qabnee ilaallu gocha akkasii kun amala isaa abbaa dhiifamaa jennee kan keenye abbaa dhiifamaa ta'uu isaa waliin wal simata. Maaliif Addaam dhiifama gaafateera? Akkuma dhiifama gaafateera Waaqayyo dhiifama taasiseef. Dhiifama gaafa taasisu maal taasisa? Namni tokko qaamni tokko dhiifama taasifameef kan jennu bakka duraasaa sadarkaa dura turetti yeroo deebi'udha malee afaan qofaatiin dhiifamni siif ta'eeraa miti. Bakka dhiifamni siif ta'e waan ta'eedhaan jedhamee bakkuma gatametti hin dhiifamu. Itti yoo dhiifamni taasifamu taanaan bakka sanaa ka'ee gara gannataatti galuu qaba jechuudha. Innaa Waaqayyo osoo kana taasiseetu amala isaa abbaa dhiifamaa ta'uu isaa duukaa wal simata. Abbaa dhiifamaa ta'eedhaaf dhiifama taasise jenna. Garuu amaloota isaa kan akka abbaa murtii dhugaa jechuun murtii dhugaa kan laatuu fi abbaa dhugaa ta'uu isaa duukaa immoo wal faallessa. Hojii kun jechuudha. Akkamitti wal faallessaa dursee maal jedheeraa? Seera uumamaa boqonnaa 2:16-17 yommuu ilaallu muka gannataa keessaa hundarraa ni nyaattaa. Haa ta'u garuu mukittii gaariidhaaf hamaa adda baastee kan beeksistu hin nyaatinii. Guyyaa ishee irraa nyaatte du'a ni duutaa jechuudha. Waaqayyo kana dubbateera. Kun dubbii Waaqayyoodha. Dubbii Waaqayyoodha. Dubbii dhugaadha. Murtii of keessaa qaba maal jedhaa? Guyyaa ishee irraa nyaatte maal taataa? Du'a duutaa kan jedhu sirriitti beekamuu qaba. Ilaala. Guyyaa ishee irraa nyaattee du'a maal taataa? Ni duutaa jedheetu Waaqayyo. Kun murtiidha jechuudha. Addaam yoo abboommi Waaqayyo kabajee taa'e Waaqayyo jira bara baraaf jiraata. Yoo dide immoo maal ta'a? Du'a jechuudha. Murtiin Waaqayyoo kun dhugaa waan ta'eedhaaf raawwachuu qaba. Maal ta'uu qaba? Raawwachuu qaba. Maaliif Waaqayyo abbaa murtii dhugaa waan ta'eedhaaf du'a ni duutaa jedheera waan ta'eef Addaam mukittii gaafa kutu du'a maal ta'uu qaba? Du'uu qaba jechuudha. Malee hin du'in hafuu hin qabu. Hin du'in yoo hafe immoo rakkoowwan baay'ee qabaata. Otoo murtiin kun hin raawwanne ta'eetu ba'uudhaas. Otoo murtiin kun Addaam irratti hin raawwanne osoo ta'eetu guyyaa irraa akkamittidha jecha Waaqayyoo kabajne Waaqayyoon galateeffachaa waaqeffachaa jiraachuu kan dandeenyu. Maaliif Waaqayyo haala laaluudhaan murtii isaa jecha isaa jijjiira yoo ta'e guyyaa irraas namoonni baay'ee addunyaarra biliyeonni 8 yoo jiraate biliyeonni 7 yoo ejjaan kufe Waaqayyo duratti dursee maal jedhaa? Nama ejja ejju namni ejju miti mootummaa Waaqayyoo hin galu jedhee dubbatameera. Namoonni biliyeonni 7 ejjechaa jiru. Kanaaf bakka namni ejje mootummaa Waaqayyoo galuu hin danda'u kan jedhu sun haafu jedhee haala laaluudhaan haalachuu parsantii wanta tokko waan qaamonni baay'een raawwachaa jiru waan ta'eef gara sanaatti deebisuu akka qabxii mootummaa jechuudha. Kan ammaa osoo hin taane baroota muraasa dura qabxiin intiraansii yookiin qabxiin kutaa 12ffaadhaaf qabxiin kutaa 10ffaa kan murtaa'u qabxii namootaa laaluutiidha malee fiiksitii miti. Bakka akkana ta'uu qabaa osoo hin taane
ilaalame namoota meeqatu hojjeteera. Namoota meeqatu qabxii guddaa qabate jechuun achatti murtaa'ee qabxii kanaa ol kan qaban ni darbu. Kanaa gadi immoo ni kufu jechuudhaan mootummaan nutti akkasii kennaa ture. Innaa waaqayyoodhaan gara kanaatti fidaa jechuudha ilaala. Namoonni parsantii kun ejjaa jiru, hataa jiru, waaqa tolfamaa waaqessaa jiru. Namoonni parsantii 5 immoo xiqqoon immoo daandii waaqayyo kan dubbate kabajaa jiru. Kanaaf namni kun hundumtuu baduu murtiin koo dubbiin koo maal ta'uu qaba? Sirrachuu qaba. Akka jechuutti nama fidaa jechuudha. Kun garuu tasuma waaqayyoodhaaf kan dubbatamu miti loottus baatuunis. Innaa murtii waaqayyo maal ta'uu qaba? Raawwachuu qaba. Murtii waaqayyo raawwachuudhaaf immoo Addaam kallattii sana fayyuu hin danda'u. Kan gochuun qabu jechaadha waaqayyo. Murtiin isaa sun abbaa murtii dhugaa waan ta'eedhaaf kan murteesse sana du'a ni duuta jedha waan ta'eedhaaf raawwachuu qaba jechuudha. Kan lammaffaa immoo otoo waaqayyoo yeruma sana Addaamiin gara kabaja isaa duraatti gara gannataatti osoo deebisee ta'eetu maaltu ta'a? Loottu si baate waaqayyo abbaa sobaa. Diiyaabiloos immoo abbaa dhugaa jedhamu ture. Maaliif? Waaqayyo dursee Addaamiin kan dubbate ilaalleerra. Guyyaa mukittii kana nyaatte du'a duutaa jechuudhaan itti beeku. Amma immoo kanarraa faallaa kan ta'e diiyaabiloos immoo waan biraaf jedhuuf. Maal jedhee? Seera uumamaa boqonnaa 3:5 du'an duutanii yoo kanarraa nyaattan hin duutanii isheerraa nyaattan ijoonni keessan akka banaman akka waaqayyoos gaariidhaaf hamaa kan beektan akka taatan malee waaqayyo wanta beekuufidha malee akka duutaniidhaaf miti ittiyyuu akka isaa taatu jechuudha. Kan waaqayyo bira hin jirre soba fidee dhufe jechuudha abbaan sobaa diiyaabiloos. Innaa kana booda ammatuu waaqayyo jedhu isaan kutanii nyaatan sana osoo du'a isaatti murteessin kallattii maan deebisee gara gannataa galcheera ta'eetu dursine akkuma kaasne diiyaabiloos maal jedha? Hinde dubbadeen ture kunoo du'aan duutan hin jenne ani jechi koo dhugaadha hin duune kunoo jirtu jechuu danda'a. Abbaa dhugaa ta'e jechaadha abbaan sobaa. Loottu si baatu waaqayyo abbaan dhugaa immoo abbaa sobaa ta'a jechuudha. Innaa dubbii waaqayyo maana dhugaadha. Waaqayyo abbaa dhugaati. Wanta dubbatu hundumaadhaaf dhugaadha malee sobni isa bira hin jiru. Sobni kan diiyaabiloosidha. Innaa kanaaf kallattii maal hin taane guyyuma sana waaqayyo Addaami gara kabaja isaa duraatti gara gannataatti hin deebisne. Hin deebisne. Kan lammaffaa immoo osoo hin fayyin hafe ta'ee eenyu Addaam? Waaqayyo osoo Addaamiin hin fayyisiin hafee ta'ee maaltu ta'a? Waaqayyo osoo dhala namaa hin fayyisiin hafee ta'e immoo gocha akkasii kun maalidha? Yaa amaloota sadan waaqayyo haa yaadannu. Waaqayyo wanta raawwatu hundumaa kallattii amala isaa duukarra wal simatuun raawwataa jennee kan keenya jechuudha. Osoo waaqayyo akkasumatti dhala namaa osoo hin fayyisiin beekaa murtii already sitti murteesseera kana booda sirraa hin kaasu narraa sokki. Otoo jedhe ta'eetu maaltu ta'a? Gocha akkasii kun maalidha? Tokko waaqayyo murtii dhugaa kan laatu ta'uusaadhaa fi abbaa dhugaa ta'uusaa waliin wal simata. Sirriimatti wal simata. Maaliif? Takkaatti meera waaqayyo. Yoo kanarraa nyaatte du'a duutaa jedheera. Kana booda Addaamin nyaate. Beekaa murtiin waaqayyoodha. Du'a du'uu qaba oolee du'eera. Kan lammaffaa immoo waaqayyo abbaa dhugaati. Jecha dubbate sanaadhaaf maala abbaa dhugaadha. Yoo takkaatti dubbateera gorsee kana kaa'ee fi warreen baay'ee akka inni nyaatu laatee fi tokkitti immoo akka inni eegu hundumatti asirradda itti meera. Kana booda Addaam garuu sana eeguu hin dandeenye. Innaa waaqayyo wanta dubbateef abbaa dhugaa waan ta'eedhaaf Addaamiin osoo hin fayyisiin hafeetu amala isaa kan duukarra wal simataa jechuudha. Already durseetti meera waan ta'eedhaaf. Garuu amala isaa tokko duukarra wal hin simatu. Amala kam? Abbaa dhiifamaa ta'uusaa, waaqa jaalalaa ta'uusaa, waaqa arjaa ta'uusaa duukaa hojiin kun wal hin simatu. Abbaa dhiifamaa waan ta'eedhaaf qaama kamiyyuu uumama isaa kan ta'e jireenya bara baraa kan qabu keessumattuu dhala namaadhaaf ergamoota jechuudha. Isaan kun waa tokko balleessanii waaqayyoodhaan dhiifama yoo gaafatan waaqayyo dhiifaman taasisa. Kun abbaa dhiifamaa waan ta'eef amala isaa waan ta'eef jechuudha. Innaa Addaam osoo inni boo'ee waaqayyoodhaan kadhatu lakkisin fayyisu jechuun amala isaa kan duukaa wal simatu jechuudha. Kanaaf waaqayyo maal gochuu qaba? Lamaanuu ni jiru jechuudha agartanii. Maal gochuu qabaa kan jedhu waaqayyo kallattii amaloota isaa kana hunda simatuudhaan daandii dhokataa ittiin nama fayyisu isa barbaachiseedha. Kallattii amala isaa kana hundumaa ol simatuudhaan. Yoo fayyise kallattii guyyaa sana osoo fayyise amaloota isaa kana duukarra
abbaa waaqayyo abbaa murtii dhugaa ta'uusaa, abbaa dhugaa ta'uusaa duukaa wal hin simatu. Yoo hin fayyisina ta'e immoo abbaa dhiifamaa ta'uusaa duukaa wal hin simatu. Kanaaf kallattii amaloota isaa kana hundumaa wal simatuudhaan daandii dhokataa kan biraan daandiin ittiin dhala namaa fayyisu isa barbaachise. Kanaaf abboonni keenya maal jedhani? Icciitiin waaqayyoon nama uume caalaa icciitiin ittiin nama fayyise baay'ee nama dinqisiisaa kan jedhan. Dhalli namaa dhalachuun kan lammaffaas fayyina isaadha malee kan jalqabaa miti. Inni guddaan dhaloonni inni guddaan dhala namaa fayyadu fayyina isaa kanadha malee isa duraa sana miti. እና qoricha addaamiin fayyisu kun እንግዲህ kallattii daandii biraadhaan argamee daandii biraadhaan ta'uudhaan dhala namaa kan fayyisu kun yoo xiqqaate wantoota afur guutuu qaba. Qorichi addaamiin fayyisu daandii dhokataa keessa dhufuudhaan addaamiif qoricha ta'ee dhala namaa bakka kufee kan kaasu kun yoo xiqqaate wantoota arfan armaan gadii kana guutuu qaba. Kan jalqabaan nama ta'uu qaba. Dhala namaa kan fayyisu nama ta'uu qaba. Maaliif kan addaamiin fayyisu nama ta'uu waan kan qabuu fi sababni isaa kan balleesse nama waan ta'eefidha. Cubbuu kana kan hojjete eenyudha? Dhala namaadha. Deebi'ees immoo gatii cubbuu sanaa kaffaluudhaan bakka sanaatii dhala namaa kaasuu kan qabu eenyudha? Dhala namaadha. Lik namoonni lama yoo wal lolan namoota lamaan sana keessaatu qaamni tokko yoo isa tokko buruqsee miidhe namoonni kun deebi'anii wal taraaramanii jiraan jiraachuudhaaf yookiin inni miidhame sun akka fayyuudhaaf kaasaan hin kaffalama. Kaasaan kaffalamu eenyurraadha? Isa miidherraadha. Beekaa cubbuu kan raawwate irraatu kaasaan kaffalama malee qaama biraa wanti biraa kan eegamu miti. Innaa cubbuu kan raawwate nama waan ta'eedhaaf namni maal ta'uu qaba? Sanas kaasaa kaffaluudhaan balleesse kan fayyisuu qabu namadha jechuudha. Bakka addaam kanaa qaamni biraan bu'ee beenyaa addaamiidhaaf kaffaleera osoo ta'eetu inni kun rakkoowwan guddaa qaba. Fakkeenyaaf mee ergamootaa jennu. Kan balleesse dhala namaadha. Garuu bakka dhala namaa kana bu'uudhaan beenyaa kaffalee dhala namaa kan fayyisu mootummoo ergamoota osoo jenneetu inni kun murtiin waaqayyoo sirriitti akka raawwatametti agarsiisa. Maaliidhaaf? Cubbuu kan raawwateedhaa fi beenyaa kan kaffalan kun waliin fudhatu waan ta'eedhaaf. Kana jechuun maal jechuudha? Murtiin waaqayyoo namarratti hin raawwanne jechuudha. Du'a akka du'uudhaaf kan murtaa'e addaam irratti osoo jiru ergamoonni dhufanii yoo fayyisan murtiin kun kan raawwate warreen ergamootatti raawwate jechaadha. Kanaaf murtiin waaqayyoo waliin simanne qaamni itti murtaa'eedhaa fi qaamni murtiin suni kan raawwate qaama adda adda ta'e jechaadha. Innaa kun immoo murtiin waaqayyoo kallattii sirriidhaan hin raawwanne nama jechiisa. Kanaaf qaamni addaamiin fayyisu maal ta'uu qaba? Nama ta'uu qaba. Kan balleesse waan ta'eedhaaf namni beenyaa addaam sana kaffalee addaamiin fayyisuu danda'uu qabaadha. Kan lammaffaa immoo qaamni kun du'uu qaba. Nama kan ta'u kun du'uu qaba. Maaliif du'uu qaba? Murtiin dhala namaatti murtaa'e murtii du'aa waan tureef jechuudha. Du'a ni duuta waan ta'eef du'a sana duutiinidha. Murtii du'aa sana balleessuu kan danda'u jechuudha. Kanaaf kan addaamiin fayyisu du'a kana yoo hin duune murtiin waaqayyoo du'aa ni duutu jechuudhaan kan dubbate hin raawwatiin hafa ture. Du'aa ni duutu kan jedhu hin raawwatiin hafa ture jechaadha. Kanarraa kan ka'e murtiin waaqayyoo kun akka raawwatuudhaaf waaqayyoos abbaa murtii dhugaa waan ta'eedhaaf murtiin isaa maal ta'uu qaba? Raawwachuu qaba. Raawwachuudhaaf immoo qaamni bakka addaan bu'ee beenyaa sana kaffaluudhaan addaamiin fayyisu du'uu qaba jechuudha. Du'uu qaba. Kan sadaffaa immoo du'uu qofaa osoo hin taane du'a mo'uus hin qaba. Du'a mo'uu qaba. Beenyaan kun du'a kan mo'u ta'uu qaba yeroo jennu du'a mo'uu kan hin dandeenye yoo ta'e du'uunsaa qofti dhala namaadhaaf faayidaa tokkoyyuu hin qabu. Du'uunsaa qofti jechuudha. Maaliif du'a ni duuta kan jedhe murtiin waaqayyoo gaafa raawwatu ni du'a jechuudha. Garuu beenyaa kaffalaa jira waan ta'eedhaaf du'a sana kan balleessu maaliidha? Du'aa ka'uu isaatiinidha. Likki badhaasaadhaaf caalaan wal lolanii
badhaasaan caalaatiin yoo buruqse dhiiga isaa yoo dhangalaase jechuudha. Innaa dhiigni caalaa yoo hanqate namoonni kun lamaan badhaasaaf caalaan walitti araaramuudhaaf maal ta'uu qabu? Badhaasaan bakka dhiiga dhangalaase sanaa kaffaltii kaffaluudhaan kan dhiiga sana deebisee nama sirrii gochuudhaan ta'u kaasaa akkasidha kaffaluu kan dhiigni namichaa ilaalame dhiiga kana kan deebisu waan akkasidha jedhameetu wanti sun badhaasaan kaffale namuu dada caalaan nama sirrii ta'etu walitti araaramu jechuudha. Likka akkuma kanaas immoo Addaam cubbuun raawwateedhaan du'a duuta himatu ture. Du'a du'aa sana kan balleessudha. Beenyaan Addaamiif kaffalamu ta'uu kan qabu jechuudha. Kanaaf du'a sana kan balleessu maadha? Ofuma isaa du'a kan mo'u jechuudha. Ni du'a mo'achuudha. Akkuma badhaasaan qarshii kaffaluudhaan yookiin waa tokko kaffaluudhaan dhiigni isaa deebi'ee guute jechuun burukuu yookiin immoo hanqachuu dhiiga caalaa sana kan dabalu maadha? Waan barbaachisu sana kaffaleetu kana deebise dabalaa jechuudha. Akkuma kanaas immoo du'a bara baraa kana kan balleessu mataansaa kan du'a sana mo'udha malee biraa miti. Du'a kan mo'u jechuudha. Innaa qaamni kun du'a mo'uu qabaachuudha. Du'a kan mo'u kan hin taane ta'e garuu akkuma warreen nama tokko du'a jirutti du'a tokko dabaluudha malee kun hiikaa biraan qabu du'a mo'u ta'e. Yaa baay'ooliin jiru Addaamii booda kan dhufan ni du'u inuma awwaalamu. Qaamni Addaamii fayyadu kunis immoo du'a achumatti kan hafoote innis du'eema tokko dabalame jechuudha. Innaa kun immoo Addaamiif faayidaa ta'u jechuudha. Du'a mo'uu kan qabu ta'uu qabaadha. Kan sadaffaa immoo amalummaa isaadhaan qulqulluu fi qajeelaa ta'uu qaba. Qaamni Addaamii fayyadu kun amalummaa isaatiin cubbuu kan hin raawwanne qulqulluu kan ta'e qajeelaa kan ta'e ta'uu qaba. Kana yoo hin taane garuu maal jechuudha? Yaa'u Addaam kan inni du'aa jiru sababa cubbuu isaadha. Ittaana kan dhufan ijoollee Addaam hundumtis du'a kana amala kana keessa waan jiraniidhaaf bu'aa cubbuu Addaam kana dhaalanii waan jiraniidhaaf isaanis maal ta'u? Sababbii cubbuu sanaa du'aa jiru jechuudha. Likki qaamni Addaamiidhaa fi fayyina ta'u kunis immoo dhubbamaa yoo ta'e innis sababbii cubbuu sanaa du'aa jira malee Addaamiin bakka sanaa kaasuudhaaf kan du'u miti. Kanaaf qulqulluudhaaf qajeelaa ta'uu qaba jechuudha. Qulqulluudhaaf qajeelaa kan hin ta'u yoo taane cubbamaa jedhama. Cubbamaa yoo ta'e immoo kan du'u sababa cubbuu isaadha malee Addaamiin achii kaasuudhaaf miti. Kanaaf qaamni Addaamiin fayyisu qabxiiwwan kanaffan guutee argamuu qabaachuudha. Egaan qabxiiwwan armaan olii kana guutuu kan danda'u eenyudha inni guddaan? Qabxiiwwan kaasne kana. Kan jalqabaa nama ta'uu. Kan lammaffaa immoo du'uu. Kan sadaffaa immoo du'a mo'uu. Kan afuraffaa immoo amalummaa isaadhaan qulqulluudhaaf qajeelaa kan ta'e qabxiiwwan kana hundumaa guutee Addaamiin fayyisuu kan danda'u eenyudha? Warreen jalqabaa lamaan jechuun nama ta'uudhaaf du'uu. Inni kun dhalli namaa hundumtuu ni guutu. Dhalli namaa nuti hundi keenya maadha? Namadha hin duuna. Addaam irraa dhachaa kanneen turan raajoonni isaa ta'an warreen barbaadan amala kana lamaan ni guutu. Waaqayyo amalummaa isaatiin kan du'u miti. Duutis amalummaa isaa waliin kan wal simatu miti. Wal simatu Waaqayyo kan du'u miti. Waaqayyo du'uun isaaf hin dubbatamu ni du'a ni ka'a ni rafaa ni nyaata dhugaa. Inni kun kan namaa kan fooniiti malee kan Waaqayyoo miti. Kanaaf Waaqayyo haala jiru kanaan nama fayyisuu hin danda'u. Maaliif? Tokko nama waan hin taaneedhaaf. Lammaffaa du'uu waan hin danda'aneef. Du'uun isaaf hin dubbatamu waan ta'eedhaaf. Kan sadaffaadhaaf afuraffaa yoo ilaalle immoo inni kun dhala namaadhaaf kan danda'amu miti. Kan sadaffaa kan jenne kamidha? Du'a mo'anii ka'uu. Kan afuraffaa immoo amalummaa isaatiin qulqulluudhaaf qajeelaa kan ta'e eenyuyyuu hin jiru dhala namaa keessatti. Amalummaa isaatiin qulqulluudhaaf qajeelaan hin jiru. Tarii yoo namni qulqulloonni jiraatan kennaadha malee amalummaa miti. Amalummaatiin qulqulluu kan ta'e eenyuyyuu hin jiru qaamni tokkoyyuu. Innaa kun dhala namaadhaaf kan danda'amu mitiidha. Egaan kanaaf haala kanaan nama fayyisuu kan danda'u eenyudhaadha. Haala amma kaasne kanaan nama fayyisuu kan danda'u eenyudha? Tokko ergamootadha abbootiidha jechuun raajota yookiin immoo qulqulloota kakuu jechuudha. Isaanidha jennee yoo ilaalle isaan ta'uu hin danda'an. Maaliif isaan mataan isaanii cubbamoota waan ta'aniidhaaf? Akkamitti cubbamoota ta'an? Cubbamoota kan ta'an tarii mataa isaaniitii cubbuu raawwachuu dhiisuu danda'u. Garuu kakuu moofaa keessatti Addaam cubbuu inni raawwateen bu'aa cubbuu sanaa kan taate
ijoollee Addaam hundumarratti ni jira jechuudha. Dhaalmaadhaan ni jira. Dhaalmaadhaan ni jira. Cubbuu raawwanne garuu bu'aan cubbuu sana hundumarra jira jechuudha. Innaa raajonni mataan isaanii akka cubbamtootaatti lakkaawamaniiru. Kakuma uffatee kan jiru eenyuyyuu akka cubbamaatti lakkaawameera. Kanaafidha maal jedha raajii Isaayyaas boqonnaa 64 lakkoofsa 5 yoo dubbisne kunoo ati ni dheekkamte nutis immoo cubbuu raawwatne kanaafis ni dogongorre jechuudha. Ni kaasaa jechuudha. Maal jedha nutis atis ni dheekkamte nutis immoo cubbuu raawwanne kanaafis ni dogongorre jechuudhaan kan dubbatu. Nutis cubbuu raawwanne ati cubbamootadha jechuudhaan dubbachaa jechaadha. Innaa isaantu mataa isaaniitu fayyina barbaada jedhanii iyyaa turaniiru. Akka fayyina barbaadan maaloo kottuu bu'ii nu fayyisi. Yaaqoobiin kan fayyistu tikseen inni dhugaa kottu mul'adhu jechuudhaan mataa isaaniitiif kan biraa waamaa turaniiru. Innaa isaan mataan isaanii fayyina barbaadu jechuudha. Kanaaf isaan cubbamoota waan ta'aniidhaaf yoo du'anis cubbamtoota waan ta'aniif sababa cubbuu isaanii du'u malee sababa nama fayyisuudhaaf kan du'an miti. Yoo du'an du'oota jiranitti du'aa tokko dabaluudha. Maaliif sababa cubbuu inni duraan sababa cubbuu du'e isaanis sababa cubbuu du'u waan ta'eedhaaf du'oota jiranitti du'aa tokko dabaluu nama kun. Kanaadhaaf fayyina dhala namaadhaaf maaltu barbaachise? Raajota irra kan caalu kan biraan ni barbaachiseedha. Kan lammaffaan jiru ergamootadha. Ergamootas miti. Maaliidhaaf? Ergamoonni Waaqayyoodhaaf namoota gidduutti tajaajilan kan beekamanidha. Fakkeenyaaf gidduu deddeebi'uudhaan ergaa gara namaatii gara Waaqayyootti Waaqayyo irraa immoo namarraa kan deddeebisan. Fakkeenyaaf Wangeela Lukaas boqonnaa 1 lakkoofsa 18, boqonnaa 1 lakkoofsa 26, qulqullichi Gabri'eel gara Zakkaariyaas dhufuusaa deebee gara Dubroo Maariyaam dhufuusaa ergaa Waaqayyoorraa fidee deddeebi'achuudha. Kan akkasii raawwatu ergamoonni Waaqayyoo. Kadhannaa namootaa gara Waaqayyootti ol ni baasu. Mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 1 dubbisuu dandeessu. Waa'ee cubbamootaadhaaf dhala namaa Waaqayyoodhaan ni kadhatu. Walitti araarsu jechuudha. Eenyuuf eenyuun? Dhala namaadhaaf Waaqayyo walitti araarsu. Isaan kana bal'inaan waa'ee dubbii ergamootaa gaafa barannu sirriitti ibsineerra. Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 12 hanga 17 kan jiru araarsummaa isaanii agarsiisan kana raawwatu. Eegumsa ni qabu ni raawwatu. Dhala namaa hin tajaajilu. Waaqayyo hin tajaajilu. Kana raawwatu. Garuu hamma kana tajaajilaa qabaatan malee dhala namaadhaaf beenyaa ta'uudhaan si'ool irraa gara gannataatti deebisuu hin dandeenye. Hin danda'anis. Maaliidhaaf? Tokko murtii kan murteesse Waaqayyo ta'ee kan inni murteesse kan kaasu kan inni murteesse kana kaasuu hin danda'an kan jalqabaa. Kaasuu hin danda'an. Murtii kan murteesse Waaqayyoodha. Qaamni hoogganaan biiroo tokkoo qulqulleessituu waajjira sanaa irratti murtii ta'e yoo murteesse kana booda hoogganaa sana kan tajaajilu qaamni biraa kan isaaf ergamu deemee ishee irraatti kana kaasuu hin danda'u. Maaliif inni guddaan osoo jiru kan godhe osoo jiru kun kaasuu hin danda'an jechaadha. Kan biraa immoo isaan nama ta'uu hin danda'an kan nama dinqisiisu. Ergamoonni Waaqayyoo nama ta'uu hin danda'an. Garuu Addaamiin fayyisuu kan danda'u dhala namaa fayyisuu kan danda'u maal ta'uu qaba jenneerra? Qabxiiwwan 4 keenyeerra. Kan jalqabaan nama ta'uu qabanneerra. Ergamoonni Waaqayyoo tasuma nama ta'uu hin danda'an. Isaan amalummaa isaaniitiin hafuura oodha malee qaama kana hin qaban. Gara qulqullootaatti ergamaa turaniiru tarii nama fakkaatanii jaarsaaf dargaggeessa fakkaachuudhaan dhufaniiru. Inni kun fokkeessuudhaan fokkaattiidhaan kan dhufedha malee qaama kana waanta qabaataniidhaaf miti. Qaama kana waanta hin qabneedhaaf maal ta'uu danda'an? Du'uus hin danda'anii, nyaachuu, dhuguu, taa'uu, dadhabuu, deemuu hin danda'an. Innaa kanaaf fayyadamaadhaaf ta'uu hin danda'anidha. Kana sadeeffaa Waaqayyoodhaa jennee yommuu gaafannu deebiinsaa eeyyeeniidha. Eenyudha? Waaqayyoodha kan gochuu kan danda'u. Maaliif qabxiilee armaanotti tarreessine kana guutee fayyisuu kan danda'u kan jalqabu Waaqayyoodha. Nama ta'uu hin danda'a? Eeyyeen ta'uu hin danda'a. Nama ta'ee du'uu hin danda'a? Eeyyeen amala foonii waan ta'eedhaaf du'uu hin danda'a. Deebi'ee du'aa ka'uu hin danda'a? Eeyyeen Waaqa waan ta'eef du'aa ka'uu hin danda'a. Amalummaa isaatiin maal Waaqayyo? Qulqulluuf qajeelaadha. Waaqayyo amalummaa isaatiin cubbamaa miti jechuudha. Kun hundumtuu walii simatanii nama bakka kufe kaasuu hin danda'u Waaqayyoodha jechuudha. Kan biraas Addaamiin biyyoorraa kan uume Waaqayyo jalqaba isaa. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 yommuu ilaallu kottaa akka bifaaf fakkeenyaatti nama haa uumnudha. Boqonnaa lammaffaa gaafa ilaallu immoo akkamitti akka inni uumame hafuura akka itti baafate tarreesseera kitaabni qulqulluun.
Annaa haala kanaatiin nama kan uumeedha Waaqayyoodha. Boodas immoo sababii cubbuu isaadhaaf maal jedhee biyyee irraatuu dhuftee gara biyyeetti deebitaa jechuudhaan gara biyyeetti akka deebi'u kan itti murteesse eenyudha? Isuma Waaqayyoodha. Ammas immoo deebi'ee biyyee keessaa kaasuudhaan gara kabaja duraatti deebisuu kan danda'udha? Waaqayyo bicha. Waaqayyo bichaadha. Kanaaf biyyee irraa uumee gara biyyeetti kan deebise inni ammas immoo biyyee keessaa kaasuudhaan gara jireenyaatti deebisuu kan danda'u isa qofaadha jechuudha. Kitaabnis immoo akkasuma jedha. Fayyisaan isa qofaadha. Eenyu Waaqayyo qofaa jechuudha. Fayyisaan Waaqayyo qofaadha jedha kitaabni qulqulluun. Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 11 gaafa dubbisnu raajii Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 11 43 11 ani Waaqayyodha. Anarraa kan hafe kan fayyisu hin jiru jechuudhaan dubbata Waaqayyo. Anarraa kan hafe kan fayyisu hin jiru. Gaafa jennu jallitoonni baay'een gara dubrootti, gara ergamootaatti, gara abbootiitti hin geessina dhiifama takka. Tole. Fayyisaan Waaqayyo qofaadha gaafa jennu gara kan qulqulluutti hin geessina. Warreen baay'oodonni jallisanii dhaggeeffatu. Akkas taanaan dubroonni ergamoonni qulqulloonni sana miti kaasaa kan jiru. Fayyina kamidhaa? Fayyina gara mootummaa gara Si'ool keessaa Addaamiin kaasuu kan raawwachuu kan danda'udha. Waaqayyo qofaadha. Achi keessaa kan kaasu ergamoonnis kaasuu hin danda'anii, qulqulloonnis kaasuu hin danda'anii. Fayyinni kan qulqullootaadhaa fi kan ergamootaa inni kan biraati. Isa waa'ee qulqullootaa, waa'ee ergamootaa yeroo barannu, waa'ee tsabalaa gaafa hojjennee irra deemaa daandii jireenya jiraate dhaggeeffadhaa fayyina akkamii akka ta'e. Innaa fayyinni kun fayyina isaa Addaamiin Si'ool keessaa gara gannataatti deebisuudha malee guyyaadhaa dhukkuba foonirraa fayyisuu, hafuura diiyaabiloosirraa fayyisuu sana miti. Innaa Waaqayyoorraa ala fayyina kana raawwachuu kan danda'u hin jiru. Hin jiru kitaabni qulqulluun kan dubbatu kanadha. Waaqayyo immoo amalummaa isaadhaan waan hin duuneedhaaf egaan haala kanaatiin nama kan fayyisu Addaamiif qoricha ta'uu kan danda'u beenyaa kaffalee bakka Addaam kufee kaasuu kan danda'u Waaqayyo qofaadha yeroo jennu Waaqayyo amalummaa isaatiin maal hin qabu? Foon hin qabu. Hafuuradha. Hafuuradha. Amalummaa isaatiin foon kan hin qabne waan ta'eedhaaf hin du'u jechuudha. Kanaaf kan hin duune waan ta'eedhaaf nama ta'ee murtii du'aa namarratti murtaa'e sana ofiisaa ofirratti taasisee fudhatee du'ee du'a isaadhaan du'a mo'ee nama fayyiseedha. Ba'uunis kun icciitiinsa kana beeka. Waaqayyo nama uumuu isaa caalaa icciitiin ittiin bakka namni itti kufe keessaa deebisee kaase baay'ee nama dinqisiisan gahu isa kanadha. Ilaala. Jalqaba kan kaasne amaloota sadan yaadadhaama. Amala sadii kaasneerra. Maal jenneerra? Abbaa murtii dhugaatii Waaqayyoo, abbaa dhugaatii, abbaa dhiifamaati. Abbaa murtii dhugaa jechuun du'a bara baraa sana mataa isaa irratti taasisee nama ta'e jechuudha. Duuti bara baraa sun raawwatee. Duuti bara baraa sun raawwate jechuun immoo maal jechuudha? Abbaan dhugummaa isaa mirkanaa'ee jechisaa jecha dhugaa waan ta'eedhaaf. Addaamiin maal taasise? Ni fayyise. Fayyisuun isaa immoo abbaa dhiifamaa ta'uu isaa agarsiise jechuudha. Innaa amaloota kana sadan kallattii wal simatuun taasise dhala namaa bakka inni kufee taasise jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedha? Qaamni jechaa nama ta'ee wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 gaafa ilaallu jalqaba jechatu ture, jechichis Waaqayyo bira ture, jechichis Waaqayyo ture, boodas immoo lakkoofsa 10 gaafa dubbistan nama ta'ee nurra bulee foon uffatee nama ta'ee jechuudhaan dubbata. Dhuguma kana qulqullichi Yohaannis gaafa mirkaneessu maal jedhaa? Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 8 gaafa ilaallu ergaa isaa irratti kanaaf hojii diiyaabiloos fashaleessuudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'ate jechuudhaan dubbata. Hojiin diiyaabiloos maal ture? Walitti naquudhaan dhala namaadhaaf Waaqayyoo walitti buusee kan inni taasise kana Waaqayyo immoo kana fashaleessuudhaaf maal ta'e ni mul'ate. Maal godhe? Foon uffatee mul'ate.
haala kanaatiin Waaqayyo beenyaa Addaam kaffaleedha. Egaan Addaam otoo qaamni biraa isaan kana qabxiiwwan kana guutuu kan danda'u Waaqayyo irraa ala qaamni biraa osuma jiraatee qaamni biraa osoo Addaamiin fayyise illee ba'uunet shakkii guddaa keessa nama galcha. Maaliidhaaf? Jalqaba dhala namaa kan uume eenyudha? Waaqayyodha. Addaamiin kan uume Waaqayyodha. Tolchee babbareechee hafuuratti baafachuudhaan uume. Kana boodas immoo eenyuuf kan hin kennamin gannata kan isaaf kennee mucummaa isaa kan isaaf kenne isuma Waaqayyodha. Kana boodas immoo deemsee kan itti murteessudha Waaqayyodha. Amma kana hundumaadhaan booda qaamni biraa tokko dhufee gidduu galee hammatu Addaamiin bakka kanaa kufaatii keessaa osoo kaase ta'eetu Addaam bakka kabaja isaa kan duraa sanatti hin deebinee nama jechisuu danda'a. Shakkii akkasii galchuu danda'a. Waaqayyo yoo ta'e garuu likki kabajuma jalqaba sanarra kaa'e irratti ammas bakka inni kufee kaasee garuma sanaatti ol deebisee jennee akkasitti fudhanna jechuudha. Kanaaf saboota Waaqayyoo haala kanaatiidha. Ilmi Waaqayyoo nama ta'uu barbaachisaa eeyyeen dirqamadha. Dirqama nama ta'e Addaamiin fayyiseera. Malee kan biraan filannoon biraa osoo ta'u achumatti fayyisuudhaaf osoo danda'u maal gochuudhaaf osoo danda'u gochuu osoo danda'u dhiiseetu kana filate osoo hin taane Waaqayyo wanta inni raawwatu hundumtu qabxiin hubatamuu qabu. Kallattiittiin amala isaa waggoorra wal simatuudha kan inni raawwatu. Kanaaf kallattiimaan Addaamiin bakka inni kufeeti kottuu seendee gara gannataatti hin deebisne. Maaliif? Amala isaa duukarra wanta wal hin simanneedhaaf. Akkasumas immoo Addaamiin fayyisuu dhiisuudhaafis immoo hin murteessine. Maaliif? Abbaan dhiifamaa waan ta'eef amala isaa duukarra wal hin simatu waan ta'eef. Kana booda amaloota isaa kana kallattii wal simatuudhaan raawwate jechuudha. Hin dhufee ni dhalatee fannoo irratti beenyaa sana kaffale. Fannoo irratti ilmi Waaqayyoo likki Addaam lammaffaa ta'etti kan dhalate Addaam lammaffaa ta'e hojiiwwan isaa guutummaa isaa gaafa ilaallu kallattii ittiin Addaam kufe sana Addaam jalaa balleessaa Addaam jalaatu isaaf cubbuu sana balleessaa hanga fannootti ga'eera. Kana booda fannoo irratti ni du'e gaafa du'u beenyaa kaffalaa jechaadha. Gaafa du'u Addaamitti maaltu murtaa'e? Duuti bara baraa murtaa'eera. Amma du'a bara baraa kan Addaam irraa kan kaasuun nuti Waaqayyo maal ta'uu qaba? Du'uu qabaachuudha. Maaliif du'a bara baraa sana mataa isaa irratti fudhateetu beenyaa raawwatu sanaan immoo du'a bara baraa kana Addaam irraa kan kaasu raawwachuu qaba. Du'a bara baraa kana kaasuu kan danda'u maana? Du'aa ka'uu qofadha. Nam tokko waa tokko moo'ee kan jedhamu bakka sana seenee achi keessaa yoo ba'e dhabe akka salphaadhumatti. Kiristoos maal godhe? Du'a bara baraa ni bu'e. Kana booda awwaala banee keessaa ka'e. Erga ka'ee booda Addaam irraa maal kaase? Du'a bara baraa kana kaase jechuudha. Fayyina isaa kallattii kanaan isaaf fideetu fayyisee ofiisaas immoo gara mirga baasaa gara kabaja isaatti deebi'e jechuudha. Innaa ba'uunet kun jaalala Waaqayyoo kan agarsiisudha. Waaqayyo uumama isaa keessaa hundumaa Addaamiifis haa ta'u warreen kaanis balleessuudhaaf osoo danda'u balleessee bakka Addaam uumama biraa uumuu danda'a, maal gochuu danda'a? Garuu kana hin goone. Ittiyyuu mataa isaatiif foon uffatee dhala namaa kana wanta jaallatuudhaaf wanta kabajuudhaaf kufaatii kana keessaatii haala kanaatiin taasedha jechuudha. Kanaaf ilmi Waaqayyoo nama ta'u sirriima ni barbaachisa kan jedhu kanaan gudunfinaa jechuudha. Kutaan irraa kutaan jeeffaa kanumaan nu haa ga'u. Kan nu dubbachiise abbaa keenya uumaa keenya Sillaaseedhaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis kan dhageenye qabannee amantaa sirriidhaan jiraannee dhaaltuu mootummaa isaa nama ta'u inni nu haa taasisu. Warreen gaaffii qabdan kallattii yuutuubiidhaan tiiktookiin kanneen jirtan barreessuu dandeessu. Warreen bakka adda addaan barattan immoo kallattii sanaan barreeffachuu dandeessu jechuudha. Xumurri irraa galanni Waaqayyoof.